akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kooti. Haramooti amaloota hiriyaa sobaa keessaa isaan kamiin sagal waliin ilaalama. Inni tokkoffaa waa'ee keessan beekuu hin barbaadu. Waa'ee keessan beekuu hin barbaadu yoo isinitti jedheetti hin jedhamu. Maaliif jennaan hiriyoota baay'ee isa cinaa waan jiran qofaadhaaf. Kanaafuu beekuu baatus isa ceqqu jechuudha waa'een keessan. Inni lamaffaa isinitti hinaafa argata keessan hin fedhu jechuudha. Yoo waan tokko wanta haaraa isin argataniitu osoo itti himtaniyyuu heeloo hiriyaa kan koo waan akkana argadheetiin hin jira jedhan garuttuyyuu waa jechuun isaanii hin oolu yeroo sanitti jechuudha. Inumaayyuu irraa beeksisa hubattanii jechuu dhabuu dandeettan malee jechuudha. Kanaafuyyuu baay'ee tokko isinitti hinaafan argata keessan gonkumaayyuu isaan hin gammachiisu jechuudha. Akki isin waa jettan waan hir'ate isinitti himan malee waan irraa ol jedhe yookaan himmootuyyuu das nama jedha isin hin jedhan asin hir'ate isin jira isin jedhan wantuma fedhe yoo ta'eetiin hin jedhe kanaafuyyuu sitti hinaafan. Inni sadaffaa si bulchuu barbaada yoo isin jedhe waan tokko akka ati ofii kan keetti raawwattu siif hin faqqadan jechuudha. Siif hin eeyyaman. Kana jechuun ofitti amanamummaa kan keessarraa balleessan jechuudha. Ati akka nama tokko ol jettee waa'ee kan kee yaadus hin dandeettu raawwachuus hin dandeettu. Kana jechuun himmootuyyuu isaan si dhuunfatanii jiran waa'ee isaanii keessallee waa'ee isaanii keessa si galchuu barbaadan jechuudha. Waa'ee kan kee keessa akkuma galanitti hin jedhamu. Kanaafuyyuu walumaa qabatti bultii kan kee anatu siif raawwata waa'ee kan kee anatu beekaa ati hin beektu hin jedhan. Kana jechuun ati akka tokko bakka ofitti amanamummaa si dhabsiisanii nafseen kan kee uummata akkamiin raawwachuus hin dandeettu jechuudha. Yeroo kanatti hin dandeettu jechuu malee wanti hin danda'ama jedhu qalbii keessa waan hin jirreef keessan keessa waan hin jirre qofaadhaaf. Kanaafuyyuu akki isaan si bulchan yookaan himmootu akka isaan waa'ee kan kee mara siif raawwatan hin faqqadaniif inumaayyuu hin eeyyaminiif jechuudha. Hiriyyaan dhugaa himmootuyyuu akka ati ofii kan keetii yeroo si barbaachisu akka ofii kan keetii waan tokko raawwatattu ni barbaadu jechuudha. Yeroo mara kan kootiin karoora kan kootiin akkasii kan kootiin ati akkana raawwatte wanti bakka ni wanti mijala bakka akka ati isa jala bultu barbaadan jechuudha. Kanaafuyyuu osoo hiriyaa siif ta'u kan taatu akka wanta mara ofii kan keetti raawwachuu dandeettu sitti himan. Akka yeroo maraa yeroo si barbaachisu sitti himan jechuudha. Inni arfaffaan himmootuyyuu akka waan qoldii godhee yookaan immoo akka waan taphaa godhee si arrabsu akka waan taphaa godhee si arrabsu sin jedhu. Minaalbaata namni baay'een isin duukarra jiraachuu danda'a yookaan immoo hiriyoota baay'ee jidduu jiraachuu dandeetta. Yeroo kanatti wanta kan kee yookaan wanta addatti si qunnameetiin jedhe wayii jiraachuu danda'a jechuudha. Kanaafuu yeroo kanatti inni bakkee yookaan himmootuyyuu bootaa waan argateetiin hin jiruuf yeroo kanatti waan sanniin qaqqabamee yookaan fayyadameetiin si arrabsuu danda'a yookaan waan tokko sin jechuu danda'a jechuudha. Garuttuyyuu ati mufatteetiin hin jette qaldiidha waan qaldii hin beektu sin jedhe jechuudha. Yeroo baay'ee isin qunnamee beekamee wanta akkana ana mootuyyuu na qunnamee ni beeka jechuudha. Kanaafuyyuu qalbii fakkeessa dubbii waraana caaltuu siin jedha jechuudha. Achi booda mootuyyuu erga waan geeffate geessee nama sitti kolfisiise akka namni si kolfu waan barbaaduuf jechuudha. Garuttuyyuu hiriyaa dhugaa osoo ta'eef hin jedhe si kafana uffata siif ta'a hiriyaan dhugaa jechuudha. Hiriyaan dhugaa uffata dhugaa dubbachuudhaaf gaaddisa jechuudha. Hiriyaan dhugaa gaaddisa. Wantumaa kamiyyuu akka si tuqu barbaadu waa biraatiif namni sitti kolfuu miti wantummaan kamiyyuu jechuudha. Kanaafuyyuu inni mootuyyuu fakkeessatiin si arrabsee dubbii hin taane onnee kan keessi horaana jechuudha. Kanaafuyyuu isin himmootuyyuu maal eddarree nama cinaan akkanatti yeroo mara isin waraanaa isin jiraachurra wajjin jiraachuurra yeroo maan karaa keessan qabdanii hiriyaa hin taanerra kophaa jiraachuun baay'ee gaariidha bara. Inni arfaffaan himmootuyyuu ofittiin amanan yoo isin jedheetiin hin jedhu waa'ee isaanii kamiyyuu soba keessa jiraachisan jechuudha. Osoo kan qaban hin qabnu kan hin qabne immoo ni qabna jedhan jechuudha. Kana jechuun himmootuyyuu qabeenyas haa ta'u wantuma fedhe kamiyyuu kan isaanii kan taanes jechuudha. Osoo kan isaa hin taane kooti jedha jechuudha. Kana jechuun himmootuyyuu waa'ee isaa maraan ni jibba jechuudha. Inni of jaalachuuyyuu hin dandeenye nama biraa jaalachuu hin danda'u. Namni waan ofii hin jaalanne nama biraa waan jaalachuu hin dandeenye qofaadhaaf jechuudha. Kanaafuyyuu ofitti amanamummaa inumaayyuu hin qaban ofitti amanamummaa qaban sobaan waa baay'eedha lafa harkaa balleessanii jiran jireenya namaa osoo hawwaanuu osoo miiqanyanii waan harkaa balleessan qofaadhaaf. Kanaafuu yoo ofitti amananii waa maraayyuu si sobanii kas sobaa sitti himan jechuudha. Kan qabanis kan osoo qabanii hin qabu jedhanii kan qaban immoo hin qabu jedhanii
akkasumatti jireenya isaaniitti fufa jechuudha. Garuu yoo jireenya isaanii kan of fuuldurallee si soban jechuudha. Wantuma keessa dhufanillee kan itti hedanillee si soban. Garuu hiriyaa dhugaa osoo taatetiin kan jettu kataatutti waan dhabuu hin barbaanneef yookaan immoo jireenya fuulduraa yeroo kasoo jiraachuu hedduu kan ta'u kataatuyyuu sitti hima dhugaa jirtu jechuudha. Dhugaa jiru inumaayyuu addaan babbaasee innumallee haa ta'u jechuudha. Sitti hima waan ati barbaaddetti nan jettu maal akka ta'etti nan jedhee wantuma ta'e kamiyyuu jireenya isaa keessatti waan qabuuf waan hin qabne inumaayyuu sissabu jechuudha. Maaliif jennaan wanti sobaa tokko akka argamu waan beekamu qofaadhaaf jechuudha. Kanaafuyyuu hiriyyaan dhugaa sitti hima malee sissabu. Inni jahaffaan gadi hin dhaabbatu dhaabata hin qabu yoo isin hin jedhu waan har'a ishi jedheetiin hin jedhe borumoo hin bijjadha jechuudha. Kana jechuun himmootuyyuu innuyyuu gadi dhaaba hin qabu akkamitti yaadni isaa gadi dhaabachuu danda'a. Maaliif jennaan namni yeroo baay'ee sobeetiin hin jedhu yaadni isaa wantuma osoo ittuu yaadiniyyuu wanti hin bijachuu osoo qabuyyuu ishi jedha jechuudha. Osoo nama tokko kana beekta nama kana jedhanii gaafataniitiin jedhan hin beeka jedha. Garuutuyyuu hin beeku jechuudha. Kanaafuyyuu gadi dhaabannaa hin qabu. Bakka gaafattee ishii sin jedhee ati karoora sanarratti hundooftee jechuudha. Yoo dhattee gaafattee hin jette waan sanarraa jijjiiramee jira namni sun waan san maraayyuu dagatee jira waan sojaasee maraayyuu waan bira dhugama hiriyaa akkanaa qabaa jettee si mararaayyuu jechuudha. Kanaafuu namni akkanaas hin qunnamee beeka. Hiriyaa akkanaati mannaa dhabaa mannaa wayyaa miti dhabuu wayyaa miti ree. Kanaafuyyuu gadi dhaabata hin qabane jechuudha. Inni jahaffaan immoo inni torbaffaan himmootuyyuu of jaalatan yoo isin jedhetin wanti martinuyyuu osoo anumaan argadhe jedhan malee argannaa namaa inumaayyuu hin fedhan jechuudha. Of jaalatan of bichaaf yaadu jechuudha. Nama biraa wanti fedhe yoo irra gaheetiin hin jedhe dantaa hin qaban yookaan isaan hin cinqu jechuudha. Garuutuyyuu hiriyyaan dhugaa tokko jaalachuu qofa osoo hin taane bakka ati rakkatetti keessa jirakkatu. Bakka ati yaada keessatti keessa hojii yaadeetiin hin jedhu bakkee maraatu keessa dhaabatu jechuudha. Kanaafuyyuu isaan himmootuyyuu ofii qofaa of jaalatan wanti fedhe yoo irra gaheetiin hin jedhe dantaa hin qaban jechuudha. Inni saddeettaffaan himmootuyyuu yoo waa sirra barbaadan qofa si barbaadu. Yoo waa sirra barbaadan qofa si barbaadan jechuun mootuyyuu fakkeenyaaf qarshii liqaa ta'uu danda'a. Wantuma ta'e kamiinuyyuu yoo ati barbaadatan jettu gonkumaa irraa argachuu hin dandeettu. Inumaayyuu na amani. Inumaa irraa argachuu hin dandeettu. Kana jechuun waan ofii isaaniitiif siif amanamaa hin taane qofaaf waan ati hin kennineef deebistee fa'aa itti fakkaachuu waan danda'u qofaadhaaf jechuudha. Kanaafuyyuu yooma si barbaadan qofa yeroo kaan himmootuyyuu akkuma fedhan ta'aniitu hin jedhan. Garuutu gaafa si barbaadaniitu hin jedhan kadhannaa keessa yookaan immoo na gargaaru jechuu keessa taranii imimmaan illee booyuun isaanii waan hin hafnedha jechuudha. Kanaafuyyuu fakkeessanii tiniin jedhani. Gaafa waa sirra barbaadan qofa si yaadatan jechuudha. Silkiillee kaasii bilbilan gaafa ofii isaaniitti waan tokko sirra barbaadan qofaadha malee inumaayyuu siif waan tokko jechuu hin danda'an jechuudha. Garuutuyyuu hiriyyaan dhugaa sirra barbaaddus rakkoo hin qabu. Namni tokko nama gargaares ofiillee akka namni sun gargaaru barbaada jechuudha. Waan ofii isiiti akka gaafa tokko ofii isiiti rakkaatu yookaan waan tokko mudatu waan beektuuf hiriyyaan gaariin waan akkanaa kana si gargaaruu feeti jechuudha. Wantuma ta'e kamiinuyyuu si faana ta'uu feeti. Yeroo ta'e kamittuu jechuudha. Yeroo ta'e kamittuu wal faana jirtan jechuudha. Kanaafuyyuu ati nama guyyaa rakkoo qofa si barbaadu maalirraa gootame fe'aa malee maal siif godha uummata akkas siif gochuu hin danda'u bar. Kanaafuu yoo ofirraa dhiisika inni biraa himmootuyyuu yeroo fakkeenyaaf argitaniitiin hin jettan mee qarshii kana naaf liqeessi jettanii jechuudha. Mee qarshii kana naaf liqeessi ishii siin jedha. Ishii siin jedha achi booda himmootuyyuu waan ofii isaatti amanamaa hin taaneef waan ofii isaatti sobaa hin ta'e qofaadhaaf jechuudha. Sis bakka akkuma ati qarshii sanfaa fuuteetiin jalaa badduu fa'aatti fakkaata. Maal jenna isa ofitti amanamummaan keessaa badeetiin waan jiru qofaadhaaf jechuudha. Kanaafuu osoo wanta akkasii suniin hin ta'amini hiriyyaa si gargaaree atillee gargaartee yeroo maraa wal faana jirtan
siif hoya jechuudha. Hiriyyaa akkanaati mannaa kophaa kan kee siif hin hoyyuure. Inni sagalaffaan dabarsanii si kennu. Abbaan fedhe yoo waan fedhe sirra raawwateetiin hin jedhe hin galchu jechuudha. Dabarsanii si kennu jechuun himmootuyyuu fakkeenyaaf hiriyyaatu bara hiriyyaa nyaatee kan jedhamu tokko dhageettanii beektanii hayi sababa mucattiisanii bara akkanatti mana kanaa fuutee baateenii mucayyooti yoo wanti akkana irra ga'e jecha dhageettanii jirtanii. Kanaafuyyuu akkas dabarsanii nama kennu waa biraatiif jechuudha. Kanaafuyyuu wanti fedhe yoo sirra gaheetiin hin jedhe wanti fedhe si mudatee yoo hin jedhe ofii isaaniitiin nagaa haa ta'an malee simmoo wantummaa fedhe kamiiyyuu dhagaa fedhe yoo sirra jigeetiin hin jedhe abbaan fedhe yoo fedhe sirra raawwateetiin hin jedhe abbaan fedhe yoo si cinqeetiin hin jedhe abbaan fedhe bakka argetti yoo fedhe sirra raawwate si miidheetiin hin jedhe homaa akka isaan hin galchu jechuudha. Maaliif jennaan of jaalatan of bichaa barbaadu jechuudha. Bakka kanatti immoo sitti fayyadamaniitiin jedhan jechuudha. Dabarsanii namaaf si kennanii. Kanaafuyyuu hiriyyaa dabarsa si hin kennine yeroo maraayyuu kan si wajjin jiraatu hin hoyyuure hiriyyaa akkanaati mannaa mootuyyuu dhiisuu hin hayyu kophaanis yeroo tokko nama fayyada jechuudha. Hiriyyaa si wajjin jira jedhaa nama gurgurattu mannaa hiriyyaa dhabuutu gahaadha caala jedhee hasaaba. Hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti ciao. Subscribe, share, like gochuun dagatinaa.